Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo. Jirra jirtu bakkuma san jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin biraa jiraatucha. Har'allee waan xiqqishuu bareedduu qabadhee isinii dhufee jira akka jaalattan abdii qaba. Haguma abbaan barbaadeen jechuudha. Kabinnu akkuma isin argitan kana meeshaa xiqqishuudha garuuyyuu bareedduudha meeshaa bareedduu xiqqoo qabadhee isinii dhufee jira. Akkana fakkaata isin ammooyyuu viidiyoo kana haga xumuraatitti ilaalaa isiniin jedha. Meeshaan kun hasaasa jechuudha. Maliktii hasaasa keessaa fi meeshaa xiqqoo bareedduudha. Haguma abbaan haguma ofii fedheen bitachuu danda'a jechuudha. Haguma qalbiin isa yaaddeen bitachuu danda'a jechuudha. Isinillee yoo barbaadani kennaa maatii keessaniif ta'e meeshaa haga barbaadanii muraasallee ta'e bitachuu hin dandeettanii akkuma qalbiin keessan isin barbaadde yoo barbaadan jalaallee bitachuu hin dandeettan jechuudha. Namoonni barbaadani akkasuma surprise garagaraa haadhaa fi abbaa keessanii kennoo garagaraa yoo barbaadan isiniif qopheessa jechuudha. Namoonni eessa jiraattaa jettaniif anka jiraadhu Shaashamannedha. Garuuyyuu bootaa isin barbaadan guutuu isiniif geessa jechuudha. Bootaa isin barbaadan guutuu isiniif geessa an Shaashamannee haa ta'u malee bootaa isin barbaadan isiniif geessa akkasuma kennaa garagaraallee isiniif geessa jechuudha. Warroonni meeshaan keessaan isin hin bahiniif dhiifama manarraa ta'ati obsaan eeggadha. Meeshaan warroonni meeshaan bahee fi viidiyoon gadi hin dhiifamin illee adaddumaan jaluma jalaa gadi isin dhiisa waan ta'eef obsaan eeggadha isiniin jedha. Akkuma meeshaan nama dursuutiin akkasumatti jechuudha. Warroonni meeshaan isaan keessaan isin ajajamee arba amjilisii uumamaa malee isin ajajamee isin hin baane isiniif bahaa jira obsaan eeggadha isiniin jedha of beektaa waan ta'eef warroonni kuwwan illee barbaadan taanaan keessan na dubbisuu hin dandeettan isiniin jedha. Lakkoofsi bilbilaa duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti heeloonaan jechuu dandeettanii anka jiraadhu Shaashamannedha. Garuuyyuu boota kamiyyuu isiniif keessa jechuudha. Warroonni arabiyaa majlisii hojjechiifachuu barbaadna garuuyyuu manni keenya beekama waan ta'eef akkamitti galchina warroonni ettanii gaaffii na gaafataa turtaniif warroonni Shaashamannee kana keessatti jiraattan meetira isiniif dhaha maaliif arabiyaa majlisiin hojjetame koornariin isaa girgiddaadhaan walitti yoo hin galle hin bareedu hin beekta waan ta'eef sababa saniif warroonni Shaashamannee jiraattan dhaqee isiniif mattareessi jechuudha. Warroonni kuwwan ammoo maatii keessan nama sirriitti mattaru gaafattanii akkasitti mattarsiifachuu hin dandeettanii. Arabiyaa majlisiin meetiraan dhahamu malee koornariin isaa walitti girgiddaa yoo walitti hin galini hin bareedu waan ta'eef hin beektanii sababa saniif jecha akkana fakkaata meeshaa kennaa har'aatti yoo deebine rakabotiin kun rakabotiin dura bitaanii ture gubbaan isaa kun calleedha hin beektanii ka ammaa garuuyyuu callee miti warqaammaadha. Sufraalleen warqaammaadha. Inni illee gubbaan isaa kun warqaammaadha. Baay'ee tokko maachii ta'ee walirraa deema. Rakabotiin kun rakabotii guddaadha jechuudha. Rakabotiin kun saayizii qaba hin beektanii saayiziin isaa guddaa fi xiqqatu jira jechuudha. Jalli isaa kunillee kinoo warqaammaadha. Kunillee sufraa warqaammaadha. Gubbaan isaa kunillee warqaammaadha jechuudha. Warqaammaa yoo ta'e immoo baay'ee tokko bareeda yeroo callee irra jechuudha. Caafin isaa kunillee kinoo ol jedha jechuudha. Baay'ee tokko ol jedha hin bareedaallee akkasuma baay'ee tokko bareeda jechuudha. Inni kuni birriillee hin dabalaa birrii guddaa hin dabalu birrii 100 qofa dabala jechuudha. Birrii xiqqishuu wal caala jechuudha. Birrii 100 dabala akkana jira jechuudha. Baay'ee tokko bareeda namoonni bitachuu barbaadan bitachuu hin dandeettan isiniin jedha. Siinii abbaa gadaa wajjin akkanatti bareedee meeshaa baay'ee tokko bareedee haala kanaan isinii dhiyaata jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Sarbiisiin isaallee kinooti kunillee qaban isaa kunillee warqaammaadhaan jechuudha. Sufraa warqaammaa baay'ee tokko bareedu jechuudha. Wajjin isinii fidee jira. Namoonni bitachuu barbaadan akkanatti bitadhaa isiniin jedha. Baay'ee tokko bareeda argitanii akka walirraa deemu hagana kan jedhamne walirraa deema jechuudha. Akkuma isin argartan kana baay'ee tokko walirraa bareeda. Sufraalleen guddaadha jechuudha. Saanii faandishaallee qabatee waan hunda kookisii garagaraa hin qabata jechuudha. Kana beekaa bootaan akkana jalaan dhumanneef jecha walirra afe malee kinu asiin as jala deebi'ee jira argaa jirtanii. Sufraa baay'ee guddaadha akkuma isin argaa jirtan kana jechuudha. Sufraan akkasuma baay'ee tokko bareeda. Namoonni barbaadan kan dimlaatiin illee bitachuu hin dandeettanii. Isuma kana ta'ee dimlaatii illee na bira hin jira jechuudha. Sufraan kun sufraa baay'ee guddaadha. Akkatti bareedu argitanii baay'ee walirraa bareeda. Afoo kanatti jechuudha wantoota barbaadan kaachuu dandeettanii. Sufraan kun ammoo hin luqaa'u jettanii waan luqa'u miti. Garaa keessaa kun kinoo carqiidha. Akkuma isin argartan kan garaa keessaa kun carqiidha. Deebi'ee ammoo waraqatatu gubbaa gad deebi'ee inni kun homa takkallee miicitanii waan feeta gootanillee garaa keessaa sun inumaa hin tuqamu jechuudha. Argaa jirtanii akkuma isin argitan kana jechuudha. Homa takkayyuu hin tuqamu jechuudha. Akkana fakkaata. Sufraa kana namoonni bitachuu barbaadan
gatiin isaa birrii 1,400 jechuudha. Sufraan kun achirraa caafee sanirraa kaasee jechuudha. Haga caafee kanaattu sufraa tokko jechuudha. Sufraa baay'ee guddaadha jechuudha. Rakabotiin kunillee akkuma isin argitan gatii isaa hin beektanii. Rakabotiin kunillee sinii fi rakabotii walirratti jechuudha. Duraan 3,000 fi 3 bitaa ture amma garuu 3,100 jechuudha. Maaliif kana gubbarra dabalanii gatii dabalanii yoo barbaadan kaaniin 3,000 isin bituu hin danda'a. Garuu birrii 100 takkatti jettanii kaan bitachuurra kanatu caala. Keessumaayyuu jechuudha ani sufraa kana isii bituuf isiin kana naa biti naan jettee natti himtee hin jirtu. Jarri nama 3 jechuudha. Rakabootiin kan bitame kan nama 3ti. Akkasuma sufraaleen kan bitame kan nama 3ti. Kinaadiin kanneen illee ta'ee jarri nama 3 jechuudha. Obboleetti ofiitiif waan heerumaa jirtuuf kennaa qopheessite jechuudha. Obboleettiin teenatuun rabbi irraa haa jaalatu. Obboleettiin isii waan heerumaa jirtuuf kennaa obboleetti ofiitiif qopheessite. Isiin kaanumaan naa biti naan jette ani garuuyyuu inni kun kanaawaa walirratti maachii ta'uuf jecha kanaawaa walirra maachii ta'uuf jecha isa kanaan biteef jechuudha. Akkana fakkaataa baay'ee tokko bareeda. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Akkana fakkaataa sunillee isuma irratti hin daraaddaru jedheeti malee kinuuti siinii abbaa 12 wajjin jechuudha. Innillee achitti qophaa'ee jiru. Inni biraa ammoo sadaffaan kinoo kana kunillee akkasuma qophaa'ee jira jechuudha. Meeshaa ofii guutuu wajjin as bira qophaa'ee jira jechuudha. Yoo siinii ka ofirraa qabu sun isin seeraan mul'achuu baate kun seeraan isin mul'ata jedhee yaada kinoo akkuma isin argartan kana baay'ee tokko bareeda jechuudha. Warqaamaa bareedaadha jechuudha. Warqaamaan kun ammoo hin beektanii ka algaa irratti algaa mataa dura homaa kanneen irra galu jechuudha. Warqaamaan kun hin beektanii yoo akkana laaltanii isinitti beeksisuu baatellee algaa homaa kana irratti hin gala jechuudha. Argitanii diizaayinii isaa akka bareechisuuf algaa irratti hin gala jechuudha. Hin beektan jedhee yaada. Akkana fakkaata jechuudha kinooti waan baay'ee wanni cituu miti akkana fakkaata jechuudha baay'ee bareeda namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha rakabooti illee rakabooti baay'ee bareedaati rakabooti kana hin beektanii rakabooti guddaadha jechuudha inni saayiziin isaatu wal caalaa saayiziin isaallee inni kun guddaadha jechuudha hin beektanii siin abbaa gadaallee kana jechuudha. Mashallah meeshaa akkana bareedu kan jechuudha gatii isaallee akkana fakkaata namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha sufraa kanallee bitadhaa kinooti akkana wal fakkaata sufraa fi rakabootiin akka wal fakkaatu argitanii. Akka walirra wajjachiisanii fakkaata garuma garaa walitti dhufe jechuudha. Inni biraa ammoo saarbiisiidha. Saarbiisii kanallee akkasuma kan nama lamaatiif bitame jechuudha. Bootama obboleeyyanumaaf bitte jechuudha argitanii nama heerumuuf bitame jechuudha argartanii. Saarbiisiin kun akkanatti jechuudha. Guddaa xiqqaa fi giddu galeessa jechuudha akkanatti walirratti jechuudha. Sadiin isaatti akkanatti walirra gurgurama jechuudha. Sadiin isaa akkana walirratti birrii 1,000 fi 200 jechuudha argitanii sadiin isaa akkana walirratti birrii 1,000 fi 200 jechuudha sadiin isaa akkanatti walirratti kunillee akkasuma sadii isaa jechuudha argartanii kunillee akkana sadiin isaa akkana kunillee akkas jechuudha maashaallah jedhaani namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha saarbiisiin kun akkuma isin argitan kana jira jechuudha kun xiqqittiidha kun ammoo jiddu galeessa isaati kun ammoo guddicha jechuudha akkana fakkaata namoonni biraallee namoonni bitachuu barbaadan bitachuu hin dandeessanii isiniin jedha inni biraa ammoo saanii gloobaaliidha saanii gloobaalii kana aynata lamaan biti jette maalifi namni kennamuuf nama wal biraati waan ta'eef aynata garaagaraatiin haa ta'u jette gloobaali mata'ee argitanii gloobaali mata'ee aynata garaagaraati jechuudha kun booraanii kun ammoo adiidhaan jechuudha wanti isin beekuu qabdan saaniin gloobaaliin kun saayizii qaba jechuudha saayizii guddaa fi xiqqaa jira sirri eeggadhaati saayizii guddaa fi xiqqaa jira akkasuma gatii isaallee wal caala jechuudha saaniin gloobaaliin kun baay'ee tokko dabalee jira jechuudha birrii 5,500 galee jira ani garuuyyuu kabite akkas osoo hin taane birrii 5,200 bite ani akka har'aa 5,200 bite kaleessa ammoo 5,500 galee jira jechuudha baay'ee tokko dabalee jechuudha guyyaa takkatti keessa birrii 300 dabalee jechuudha warruma qara magaazinaa qabantuyyuu akka dabale Addis Ababa dawwalanii adda baafatanii jennaan gatii isaa akka malee ol dabalan jechuudha namoonni bitachuu barbaadan daddafaatii bitadhaa isiniin jedha akkana fakkaata inni biraa ammoo tiriidha tiriin kun argartanii tirii kanneen dura bitaa ture jechuudha amma tiriin kunniin badee jira namoonni naa bitinaan jedhanii jaraafiyyuu dhabe jechuudha tirii kanallee nama 3 bitame jechuudha argartanii nama 3 fi gurguddaan kunniin lamaan jechuudha gurguddaan kunniin baay'ee gurguddaadha hin beektanii tirii kana sadiin isaa 500 bitaa ture duraan amma tiriin kun dhabamee jira jechuudha hin dhabe akkanatti jechuudha guddaan kun birrii 600 jechuudha kun ammoo 500 jechuudha jiddu galeessa isaati argartanii kunniin jiddu galeessa isaati xiqqichi isaa san turraa dhabame jechuudha xiqqichi isaa sun irraa dhabame naan tirii kana firee sadii isaa guddaa wayitiin qaata keessa viidiyoo keessa yoo argitan bitee jira tiriin kun baay'ee furdaadha jechuudha argartanii tiriin kun baay'ee tokko furdaadha isa irra dabaleef jechuudha jedhama sadiinifu akkan isa irra dabalee fi tiriin kun baay'ee guddaa furdaadha jechuudha inni kun argitanii silaa kanaa walirra maachii bitaa fi hin dhabame jechuudha dhabame jennaaniin wal fakkaataa lamaan bitee fi kan irra dabaleef jechuudha akkana fakkaata jechuudha kun 600 kun 500 kun ammoo 400 jechuudha argartanii min tun ammoo xiqqeentun 400 jechuudha akkana biteef jechuudha
akkana fakkaata maashaallah meeshaan isii akkana fakkaata jechuudha. namoonni jaalatan keessan na dubbisuu hin irraanfatina namoonni bitachuu barbaadan jechuudha keessan na dubbisaa isiniin jedha boota isin barbaadan isiniif geessaa kennaa garaagaraa illee yoo ta'e jechuudha kennaa garaagaraa maatii keessaniif illee yoo barbaadani boota kamiyyuu yoo ta'e isiniif geessa jechuudha akkana fakkaata meeshaan kenna har'aa yoo jaalatan keessan na dubbisaa lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa 25 jechuudha isa kanaan argachuu dandeettani fannichara garaagaraa irraallee wantoota akka arabiyaan jiliisii wantoota qalbiin keessan isin jaalatte babbareedaa kanneen qabadhe isin dhufaa jira jechuudha akkasuma carqii firaashii babbareedaa hedduu ajaa'ibaa ta'e illee isin qabadhe isin dhufaa jechuudha isinallee viidiyoo kana warroonni haaraa taatan saabsiraabii godhaa maaliif viidiyoon babbareedaan angallakkisu kunniin akka isin bira gahuuf jecha saabsiraabii godhaa isiniin jedha warroon ammoo maamila kiyya taatan hedduu galatoomaa isiniin boonaa isin jaaladha ammallee naaf jiraadha umrii naaf dheeradha isiniin jedha warroon hagamaa na jajjabeessa na wajjin dhaabata asin nageettan baay'ee galatoomaa isiniin jedha isin galateeffadha isin jaaladha anaa walitti ammoo rabbi isin haa jaalatu isiniin jedha ammallee hiriyoota keessanirra sheer gochuudhaan akkana wajjin turtan abdii guddaa isinirraa qaba hiriyoota keessaniif sheer godhaati viidiyoon kun akka nama hunda bira ga'u godha namni kamuu laaltanii osoo laayikii hin tuqin bira hin darbina akka viidiyoon kiyya nama guutuu bira gahuuf na gargaara waan ta'eef jechuudha viidiyoon kiyya har'aa akkana fakkaata akka jaalattan abdii qaba meeshaan xiqqoodha garuuyyuu meeshaa bareedduudha meeshaan kun birrii hagam fixee jechuun keessan hin oolu meeshaan kun birriin hagni inni fixe jechuudha birrii 30 fi 500 fixe jechuudha meeshaan kun birrii 30 fi birrii 500 fixe jechuudha birri 500 fi birri 80 akkas fixe jechuudha akkana fakkaata maashaallah jedhaati haala kanaan jechuudha namoonni bitachuu dandeettan bitadhaa isiniin jedha hasaasni dheeresse na offolchaa isiniin jedha nagaatti